Yaaddoo isaanii dhaabbileen mirga namoomaa dubbataa jiru. Mootummaan namni yaada isaa akka hin ibsanne ukkaamsuun qabu. Gama biraatiin mootummaan labsii yeroo hatattamaa walitti qabamuu dhorkus uummanni heddumminaan bahee hidhamtoota hiikaman simataa jira. Jiraatota dubbifneerra. Nageenya bulchiinsa aanaa wajjin waliin ta'uudhaan rakkoo tokko malee qophii keenya adeemsifannee. Oduu addunyaa dhimmoota marsaalee hawaasaa irratti haasa'amaa jiranii fi gabaasaalee biroos qindeeffannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Ani Baqqalaa Toomaati. Jimaata darbee erga labsiin yeroo muddamaa labsamee as wanti haaraan biyyattii keessatti ta'aa jiru maali? Dhimma kana dhiyeenyaan hordofaa kan ture waa'ila koo Hamzaa Huseen gaaffii kana dhiyeesseefiin ture. Labsii yeroo muddamaa kana kan nuyi dhageenye jimaata galgala ture innis haala eegamneedha kan inni labsame aangoo gadi dhiisuu ministeera muummee biyyattii Hayilamaariyaam Dassaalany boodatu namni waan biraa eegaa mootummaan immoo labsii yeroo hatattamaa kana baasee ergasii immoo borumtaasaa labsiin kun qabiyyee maalii of keessaa akka inni qabu isa booda garuu namni baay'inaan kan inni eegaa ture manni maree ministeerotaa mari'atee eenyu ministeera muummee akka inni ta'u labsiin sun egereen isaa yoom paarlaamaa irratti akka mari'atamu wantoonni ijoo ta'an ifan taane ammas haaluma sana ukkaanfamanii jiru. Haa ta'u labsiin kun labsamu garuu gurmaa'ina uummataa haadhuu malee bakkeewwan garagaraatti uummanni haaluma kanaan dura tureen gurmaa'ee sagalee isaas dhageessifataa ture namoota mana hidhaatii ba'an gootota keenya jechuudhaan kumaa kitilaan bahee simachaa ture. Kunis maaliin akka inni ta'e waan namaa galu miti silaa gurmaa'uu dhowwa mootummaan gurmaa'ee namni karaa irratti bahuu hin danda'u jechaa ture. Uummanni garuu yeroo inni bahu sooshaal miidiyaas ta'uu bakka garagaraatti argaa jirra. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan garagaraa Daljuu, Dambidolloo, Gujii iddoo adda addaatti namoonni yeroo isaan yaa'anii namoota hidhaadhaa ba'an simatan argina. Kun immoo tarii namni labsii yeroo hatattamaa kana fudhachaa jiru kan jedhutti shakkii jedhutti nu geessa. Naannoo Amaaraatis amma har'a kan nagaa jiru Gondor, Baardaaritti uummanni tuutaan bahee akkuma kanaan dura sagalee isaa dhageessaa jira. Namoonni lagannaa geggeessaa turanii suuqii cufuudhaan akkasumas waajjiraalee mootummaa kan cufan illee jiru jedhamu. Namnis akkuma kanaan dura bahees mormii isaas dhageessaa jira. Kun immoo tarii biyyattii guutummaatti waliigaltee uummataa malee waan labsame fakkeessaa jira labsicha. Hamzaa Huseen yaada nu biraan geesseef guddaa galatoome. Egaa dhaggeeffattoota keenya wantoota labsii yeroo muddamaa kana keessatti dhorkaman keessaa tokko gurmaa'uun gaaffii gaafachuu fi hiriira bahuu akkasumas ammoo walitti qabamuudha. Haa ta'u malee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti uummanni kumaa kitilaan bahee hidhamtoota hiikaman simataa jira. Darbees hiriiraan dhaadannoo mootummaa balaaleffatu dhageessisaa jira. Osoo labsiin yeroo muddamaa kun jiru akkamiin kana gochuu dandeessan jennee Dambidolloo fi Jalduurraa jiraatota dubbisnee jira. Haalli uummanni sun achitti keessa jiru baay'ee onnee keenya tuqee baay'ee boonyee baay'ee keessa keenya madeesse isaan booda sagantaan kun itti fufiisan uummanni kun gargaarsa uummata kanaa itti fufiisa godhachuu qaba jennee aanaa Jalduu gubbaa irratti immoo koonsertiin qophaa'uu qaba kan jennee mari'annee koreen aanaa Jalduu duratti dhaabbatee koreen lammaffaan immoo Finfinnee gubbaatti dhaabbatee erga itti deemuu qabnee gara ji'a tokkoof waan akkasii ta'eera. Gootonni keenyas uummata Oromoo kanaaf jedhanii gara hedduu keessa darbanii mana hidhaa turan gallakkifamanii uummata kana waamicha goonee fi bobbooniin adda addaa barataadhaa amma daldalaa qotee bulaa baadiyyaa magaalaa hunda keessatti namni rakkate gargaaruuf malee sababa biraatiif miti kan jennu qophii kana haquu hin dandeenye. Eeguma warri hidhamtoota siyaasaa gadhiifamu jedhamee dubbatamutti galamee ijoolleen hawwiidhaan baay'ee eeggachaa turanii uummati immoo kana hidhee lakkoofsa isaatti ilmaamuun baay'ee na rakkisa. Akkasittiin itti simannee sagantichi utuu labsiin kun hin bahin dura qabamee dhimmi nageenyaa yookiin qaamoleen nageenyaas kana hin beeku turanii akka simannaadhaaf qophaa'aa jirus hin beeku turanii booda labsiin gaafa labsamu modannee sagantaa duraan qabame sana raawwachuun dirqama keenya raawwannu yoo ta'e garuu gammachuun keenya gaddatti jijjiiramuu qabu kanaaf nu gargaaruu qabdu jennee waraana yookiin waraana ittisaa biyyaalessaa aanaa keenya buufatee jiru wajjinis jaarsoliin itti baanee haasofsiifnee hamma magaalaa Qeebbeetti hamma warra hidhamtootaa kun buufata isaaniitti galanitti baay'ee nu deeggaranii haala kanaan nagaadhaan keessa baane. Hidhamtoota magaalaa Jalduutti uummataan simataman keessaa hoggana Koongirensii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Dajanee Taafaa labsiin yeroo hatattamaa kun eenyuufuu kan tolu miti jechuun BBC'tti himanii jiru.
uummataan ni baay'ee jennee waggaan makanaa taa'aa turre rakkachaa turre dhamaa turre oddootti illee oddoo tokko nama nuti arganii namni dhimma keenya gufachiisu ture haadha garuu uummatatti illee kootaan itti sirni barbaachisu kootaan ilaalaa gammachuu sinirraa qabnu sinitti naadhanii waaman mootummaa biyya kanaa hanqallabaa ture biyyoota warra dhiyaa kanaa waan ta'aniif biyyoonni warra dhiyaa laftii kana akka malee balaaleffataniiru. Eenyu irratti labsiin abiriifachiisa? Biyyoota kanatti bakka allaamaan keessa warri jiran dhalattoonni Oromoo dhalattoonni dhimma kana deeggaran akka nu balaaleffatanii dhimma kana akka mirkaneessee waan gochuuf hin barbaada jechuudha. Sagalee obbo Dajanee Xaafaa ture kan dhaggeeffattan dhaggeeffattoota keenya. Labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaan yeroo lammataaf labsite sarbama mirga namoomaa dabalataaf lammiilee biyyattii saaxila yaaddoo jedhu akka qabu qorataan dhaabbata mirga namoomaa Human Rights Watch kan gaanfa Afrikaa Felix Horn BBC'tti himee jira. Biyyattiif labsiin yeroo muddamaa rakkoo dabalataa fidaa jedha. There was a lot of hope after the political prisoner releases. Erga hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii asii abdii guddaatu ture. Garuu osoo torbee tokko hin guutiin labsiin yeroo muddamaa labsamuun isaa yaaddessaadha. Sababa amansiisaas waan qabus natti hin fakkaatu. Labsii yeroo muddamaa mirga namoomaa bu'uuraa kan sarbudha. Sarbamuu mirga namoomaa ammoo rakkoo guddaa Itoophiyaa waan hamma keessa jirtuuf saaxiledha. Kanaaf yeroo kanatti labsii yeroo muddamaa rakkoo irratti rakkoo biraa akka dabaluuti. In a state of emergency at this particular time. Rakkoo biyyattii mudataa jiru keessatti kun boqonnaa yaaddessaa isa birooti kan jedhu Felix Horn labsiin miilanaa akka kanaan duraa milkaa'uu dhiisuu mala yaaddoo jedhu akka qabus dubbateera. The last state of emergency obviously was put in place after the attack on government properties. Labsiin yeroo muddamaa darbee balaa irreechaan booda warshaalee gubachuu fi qabeenyi barbadaa'uu isaa sababeeffachuun ture kan labsame. Haala ture to'achuu fi tasgabbeessuufis gargaaree ture. Amma garuu haalli jiru akkas ta'uu dhiisuu mala sodaa jedhuun qaba. Namoonni hedduun mootummaa kana dhufanii jiru. Mormiinis jabaatee jira. Kanarratti waan mirga namaa sarbu akka labsii yeroo muddamaa gaafa fiddu namni cal jedhee fudhata jedhee yaadu. Kanaaf guyyootaa fi ji'oota muraasa dhufan keessatti humnoota nageenyaa fi uummata gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu mala jedhee yaada. Namoota tutaanidhuu mirga mormuu fi walitti qabamuu dhorkuun jiraachuu mala. Kun hundi baay'ee nu yaaddessa. Rakkoo Itoophiyaa mudataa jiru keessatti kun boqonnaa yaaddessaa isa birooti. Dhumarrattis wanta itti aansee ta'uu qabu ilaalchisuudhaan akkas jedha. The government shouldn't be trying to suppress people's ability to express themselves. They should be doing exactly. Mootummaan namni yaada isaa akka hin ibsanne ukkaamsuun qabu. Kana gochuun furmaata akka hin finne waggoota lamaan darban ifatti agarree jirra. Namni mormii qabu akka hin ibsamne ukkaamsuun furmaata fiduu osoo hin taane rakkinicha caalaatti hammeessa. Akkan yaadutti mootummaan guututti dirree siyaasaa banaa gochuu qaba. Labsii yeroo muddamaa jalatti kana gochuun immoo ulfaataadha. Dubbiin akka caalaatti hin hammaanne garuu dirreen siyaasaa banaa ta'uutu irra jira. Qorataa dhaabbata mirga namoomaa Human Rights Watch kan ta'an kan gaanfa Afrikaa Felix Horn ture kan dhageessan. Tole dhaggeeffattoota keenya naannoo jirtan intarneetiin hin jiru yoo ta'e akkasumas immoo hojii garaagaraatti qabamtanii dhimmoota ijoo marsaalee hawaasaa irratti haasa'amaa jiran quban qabdan yoo ta'e akka armaan gadiitti kan isin biraan geenyu ta'a. Hamzaa Hussein as istuudiyoo jira. Miidiyaa hawaasaa irratti gidduu kana kan ajandaa guddaa ta'ee deemaa ture waa'ee siyaasa Itoophiyaati jechuun ni danda'ama. Namoonni biyya alaas biyya keessaas waa'ee siyaasa Itoophiyaa qabatanii keessumaayyuu ministeera muummee aangoo gadi lakkisuu labsiin yeroo hatattamaa immoo yeroosuma labsamuusaa kun immoo waan wal dhiitu ta'uusaa siyaasi biyya kanaa hundeerraa jijjiiramuu qaba jedhanii wayita isaan aangoo gadi lakkisan tarii furmaata ta'a jedhanii haala eegamneen immoo labsiin yeroo hatattamaa kun labsamuunsaa ministeera muummee biyyattii eenyutu ta'a kan jedhu irrattis namoonni yaada wal geeddaraa turanii seera ministeera muummee biyyattii nama taasisus baay'een isaanii miidiyaa hawaasaa irratti barreessaa turanii pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ministeera muummee biyyattii ta'uu qabu namoonni jedhan baay'een isaanii fuula feesbuukii fi tiwiitarii isaanii irratti barreessaa kan turan garuu immoo seerri isaanii
ittisa kan jedhanis jiru. Sababiin isaas miseensa paarlaamaa miti isaan miseensa caffee Oromiyaati malee hundeerraa deeggarsa uummataa qaba. Namni deeggarsa uummataa daangaa amma daangaatti qabu akkasii kun immoo ministeera muummee biyyattii yoo ta'e siyaasa biyyattiis baraaruu danda'a, lammiilee biyyattiis baraaruu danda'a. Biyyattiis akkuma waliigalaatti yaaddoo isheen amma keessa galtee jirtu kana jalaa baraaruu danda'a jedhanii waan yaadaniif lammaan ta'uu qaba jedhanii kan yaada isaanii barreessan jiru. Tibna oduu nutti muudhaafas Eliyaas Mulugeetaas stuudiyoo jira. Eliyaas fufuu dandeessa. Galatoomii Baqqala. Oduu keenya isa jalqabaatiin tajaajilli BBC afaanota Igboo fi Yoruubaan eegale nuun jedha. Afaanonni kunneen Naayijeeriyaa akkasumas lixaa fi giddugala Afrikaa tajaajilu. Tajaajiloonni kunneen qaama babal'ina BBC 1940 booda taasifamaa jiranidha. Brazil magaalaa Rio de Janeirotti poolisiin biyyattii mana hidhaa hidhamtootaan to'atamee ture keessaa booji'amtoota 18